هاي الشمعة كفونك كم زلت النجا كيسان النجا تقلني وقفها بايتو سنس بقى نجا خيا تاني سنين جدا وأنا دوسان نجا تودا سنين جدا ورون ما يكون فارا وتاتن شير سبسكرايب كوتشودن نديكر أنا فانا تاسين جيتو بربادا نتسول مالي وانت كم نمزرو ولا زبيسنو ولا قدسنو ولي في ماتي هاتانو سنين جدا ورود يوتيوبري هاروة أني ولا زبيسنو ورون بنشتو بربادا نسيتشودا ولا قدسنو سنين جدا تكوه تان إدو بربادن جودن جو سنين جتو بربادا كنافي تكو هاتان ولا كركارو ولا زبيسنو ورمون والملس مال كبامتي كنافو شير لايك واللي فاقون ولا قدسنو سنين جتو بربادا كيستو يو وروني حارة تاتن ولا زبيسنو سنين جتو بربادا وروني gurguddatanii baay'inaanii nama laalanii akkas toffii wayitii fakkaachuu danda'a. Warroota gurguddatanis immoo itti kan gargaare warrootuma xixiqqaadha warrootuma haara banate kanneen haa ta'u garuu immoo itti jabaatanii yoo hojjetan ta'e xiqqaanis immoo itti guddachuu danda'a. Namni kamuyyuu ta'u zeerorraa ka'ee iddoo guddaa ga'uu danda'a waan ta'eedhaaf namni kamuu oluma ka'ee iddoo guddaa hin ga'u waan ta'eef walaa jajjabeessinu sheer waliif haa goonu sabskiraayib waliif haa goonu. Kanatti aansuudhaan immoo itti walaloo gabaabduu wayisiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Walaloo isa wajjin ilaallu siniin jechuu barbaada. Walaloo sunis maal jetti fakkaate jaalala feesbuukii jetti. Jaalala feesbuukii tanumee wajjin ilaallu siniin jechuu barbaada. Bifa walalootiin xiqqee wayitiin qindeesse siniin jedha. Kanaafuu iyyuu wajjin ilaallu share like subscribe comment waliif haa goonu walaa jajjabeessinu wal malee maal qabna qunxanii walitti dhuftee arba hiitii jedhanii walitti dhuftee wal jabeessiti waan ta'eef walaa jabeessinu wal bira haa dhaabbannu siniin jechi barbaada. Oromoo kiyya uummata qashtii kan koo baay'isin jaaladhaa siniin jechi barbaada. Ani mootii live seenuu barbaada live seenadhaa fi live immoo subscribe nuti xiqqee fuudhamuun taateef live na seessisuu diddi kanaafuu immoo subscribe naa godhaa siniin jedha akka live seenuu siniin jechi barbaada. Sa'aatiinis immoo itti naaf guddataa siniin jedha. Subscribe-inis yoo irratti hojjetan ni guddata. Mani gandaatitti immoo itti dhugaa dubbachuudhaaf hojii gandaa hojjechaa baay'inaan viidiyoo hojjechuun baay'ee namatti ulfaata. Yoo waaqayyo jedhe keessaan baasa jabaanni hojjannaa obsa godhannee hojjechuudha. Iddoo barbaadan ga'uuf immoo obsi barbaachisa siniin jechuu barbaada. Kanaafuu immoo itti walaa jajjabeessinu keessattuu ijoolleen mana gandaa hojjan walaa jajjabeessinu siniin jedha. Viidiyoo waraabuun baay'ee namatti ulfaata waan ta'eedhaaf mana daa'imaatti kan jiru jira. Manni raba baqa siif baay'ee akkasitti siif hin eeyyamamu jechuu barbaade tananii. Kanaafuu walaa jajjabeessinu walaloota namoo wajjin haa caqasnu siniin jedha. Walaloo maalitti jaalala feesbuukii. Jaalala feesbuukii jaalala qilleensa irraa xiqquma aarraan bayeetoo bararaa xiqquma ishee aarraan bayeetoo bararaa haa isin jedhaa miseensarii feesbuukiin akkam nagaa jirtaa sabboontuun talabbaa gadaa baay'ee si jaaladha onnee koo guutuun mee maaluma jettaa baay'ee si jaaladha onnee koo guutuun mee maaluma jettaa yoo si hin argatiin ani du'uu kooti mee maaluma naan jettaa ati mee kinooti mee maaluma naan jettaa ati mee kinooti. Erga si argee hirribni nan qabu baay'ee si jaaladha onnee koo guutuun baay'ee si jaaladha onnee koo guutuun. Mee yaa dargaggoo mee yaa shamarree maalumaaf wal gowwoomsinaa nutu haadhoo tokko mee maalumaaf wal gowwoomsinaa nutu haadhoo tokko. Sobeessi gowwoomsaa dhugaa sitti fakkeessee onnee kee fuudhee inni abbaa ijoollee sadii inni abbaa ijoollee shanii haa isin jedha haadha manaasaa raffisee haa isin jedha haadha manaasaa raffisee. Mee jabaadhu hojjedhu mee maaloo yaa shamarree jaalala feesbuukii jaalala karaarraa sobeessi gowwoomsaa hallayyaa si buusa sobeessi gowwoomsaa hallayyaa si buusa. Kaayyoo kee hin dagatinii maaloo yaa shamarree gaafa biyyaa baatu gaara qaxxaamurtee wanta meeqa taate haadhaaf abbaa kan kee gatte wanta meeqa taate haadhaaf abbaa kan kee gatte. Alagaa si gubaa halkanii fi guyyaa jecha isaa dandeessee maalumaaf kaayyoo kan kee mee har'a dagatte mee maalumaaf kaayyoo kan kee mee har'a dagatte. Jaalalli feesbuukii meeqatama gowwoomsee onnee isaa kan madeesse jaalalli feesbuukii meeqatama gowwoomsee kan onnee isaa madeesse. Mee maaloo yaa shamarree nama hin beeknedhaaf maalumaaf gowwoomture nama hin beeknedhaaf maalumaaf gowwoomture. Sobeessi gowwoomsaa dhugaa sitti fakkeessee hallayyaa si buusa sobeessi gowwoomsaa dhugaa sitti fakkeessee hallayyaa si buusa. Inni kasirraa fedhu jaalala kan kee miti akka biyya arabaa jirtu duruma bareeti akka biyya arabaa jirtu duruma bareeti.
inni maallaqa kee nyaachuuf halkanii guyyaa hirriba isaa dhabee maallaqa kan kee nyaachuuf halkaniif guyyaa hirriba isaa dhabeeti. Yoo sitti fakkeessu sabboontuu koo har'a jaalalleetii yaa boru haadha ilmaan kiyyaa sabboontuu kan koo har'a jaalalleetii yaa boru haadha ilmaan kiyyaa baay'isee si jaaladha akka lubbuu kiyya baay'isee si jaaladha akka lubbuu kiyya akkasiin jedhee sitti fakkeessee yoo onnee kee fuudhu atis dhugaa seettee baay'uma gammaddee maallaqa kan kee ittuma ergite olma fuute maallaqa kan kee ittuma ergite olma fuute. Gaafa maallaqa kee nyaate yaada isaa jijjiirrate kan duraan guyyaatti 20 siif bilbilu bilookuma si gate kan duraan guyyaatti 20 siif bilbilu bilookuma si gate jedha. Walaloonti isa kana yoo isin hamilee naaf taatanii na jajjabeessitanii sheer laayik kooment zabaadhu wanta bareedaadha. Namni mootii wantuma xiqqaarraa ka'eetti wanta guddaarra ga'uu danda'a. Yaada qabnu jechuudha. Yaada gaarii isaa ta'u yaada hin taane isaa ta'u yaada ta'u san keessaa fudhatee yaada hin taane san mootii bira kutuu danda'a jechuudha, dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf maal jedha Oromoo yoo mammaakuu beekan namarraa waa baraa wallaalan immoo ofii isaatirraa waa baraa jedha. Kanaafuyyuu nuti immoo beekaa taane jechi namni tokko dubbatu keessa fakkeenyaaf namni jechoota hedduu yoo kan dubbatu ta'e jecha san keessa jecha tokko yoo kan fudhannu ta'e jechi sun nu fayyaduu danda'a ta'a. Hin beekamu waan ta'eedhaaf. Kanaafuyyuu walaa jabeessinu walaa guddisnu immoo yaada qabnu jechuudha. Waliif haa hubannu yaada sanirraa immoo barnoota tokko argachuu dandeenya waan ta'eef yaada isaanitti haa fayyadamnu. Waltuffiirraa immoo bilisa haa baanu. Waltuffachuun faayidaa hin qabu. Waltuffachuun ergiinuyyuu nama hin gahu waan ta'eef nama xiqqeessa malee nama hin guddisu. Jecha walii dhagaan taanaan wal guddisuudhaaf hawwii qabaatan taanaan namni iddoo barbaade gaha. Namni gaarii siif yaadu gaarii isa eeggata. Namni immoo hammeenya sitti yaadu namni badaa siif yaadu isa sanis immoo hammeenya mata akkasumas isa eeggataa jechuudha. Harka immoo harkumatu deebisa waan ta'eef harki taraa wal liqas jedhanii miire. Kanaafuyyuu walaa jabeessinu siniin jedha. Wal guddisuudhaaf tattaaffii yaa gorannu. Biyya gandaa keessa dhama'uun biyya gandaa keessatti kushiina arbaa keessatti gubachuu shintibeetii gandaa dhiquun ni guddannaadha malee namni kamuu ni xiqqaanna kan jedhu jiru. Kanaafuu ni guddanna jennee hojjenna waan ta'eef guddachuuf immoo nama barbaachisa. Namni namaaf qoricha waan ta'eedhaaf. Namni tokko inni guddadha hojjedhe ofumaa isaatii ol ka'eetuma hin guddatu. Yoo nama hin qabaatin jechuudha. Yoo hamilee hin qabaatin. Kanaafuyyuu hamilee walitti haa horru. Anis immoo akka liiviseen subscribe, share, like naaf gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha uummata koo qashtii walaa jabeessinu walaa guddisnu dhugaa dubbachuudhaaf bilbila yaada fayyadamu waan ta'eedhaaf yeroo hundammoo sammuun kan keenya baay'ee biizii ta'a hojiidhaanii aariidhaanii kushiina gandaa keessatti hifatamuu jira arrabsamuu jira maal ta'u jira. Kanaaf jecha immoo yeroo sa'aatii qabnutti sa'aatii hirribati isaa ta'u sa'aatii wayii sa'aatii qabnutti bilbila irratti ni dabarsina waan ta'eef yeruma san yoo kan arginu ta'e bakka yoo subscribe goonee fi like share goonee fi bira dabar inni kun baay'ee bareeda natti fakkaata. Kanaafuu walaa jabeessinu wal jabeessinu immoo waaqarratti illee wal guddisuu waaqarratti illee kan fudhatama qabuudha kan eebba qabuudha waan ta'eef walaa gargaaru isinii jechuuf barbaada. Haasaa illee isinitti baay'isuuf miti subscribe isa qunnufee subscribe naaf godha please subscribe naaf godha na jajjabeessa isinii jechuu barbaada. Kanaafiyyuu wal guddisuu irratti yaa hirmaannu isiniin jedha. Yaada ilaalchi gadhee ta'e wayii of keessa yaa balleessinu walaa guddisnu. Namni tokko yoo guddate dhugaa dubbachuudhaaf biyyi tanteenya guddate jechuudha. Namni tokko guddate fakkeenyaaf namni tokko guddate yoo kan jennu ta'e namni sun guddate akkamitti biyya guddisuu danda'a jechuu dandeenya. Namni tokko yoo kan guddatu ta'e carraa nama biraatiif carraa hojii banuufii danda'a. Namni sun immoo carraa hojii san argachuun guddate jechuudha. Maalidhaa fi hojii carraa banee fi hojii ofiitirraa jechuudha sheer godheefii jira waan ta'eef inni kun immoo carraa hojii argatee jira jechuudha. Kanaafuyyuu namni yoo guddate baay'ee das namas jedha. Fakkeenyaaf saba biraa yoo kan furannu ta'e dhugaa dubbachuudhaaf warroota afaan Amaaraatiin dubbatanii afaan Amaaraatiin hojjetan subscribe isaanii koomentiin isaanii baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee nan ilaala nan koomentii minaamin illee jechuudha. Kanaafuu baay'ee namatti tola keessi baay'ee nama gammachiisa. Akka saba biraa haa ta'an dhugaa dubbachuudhaaf saba biraatirraa fakkeenya walaa fudhannu keenya akkamitti wal ilaala kan xiqquma ishii yuutuubariidhaan haa guddatu
abbaa qabeenyatti isaa ta'u baqa si tuffiidha jecha hin taane way ilaalcha hin taane way siif qabaata. Kanaafuu iyyuu isa kanarraa bilisa haa baanu. Share, like, subscribe, comment